Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.tiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin kennee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argatanii fi faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kalee garuu akka carraa ta'ee hin hojjenne jechuudha. Guyyaa har'aan akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Kalee akkuma jedheen hojjenne guyyaan gadda yommuu ilaalu dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuuyyuu dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.tiin biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Baankiin illee dabalaatuma jira jechuudha. Egaa salphumatti immoo biyyoota nan qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawuнд sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koroonaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawuнд sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariidha jechuudha. Biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa karaa Itoophiyaak.tiin jechaadha. Karaa Itoophiyaak.tiin akka baankii miti jechuudha. Akka baankii miti baankiin dhaabbataadha. Guyyaa 2 guyyaa 3tu jijjiiramuu danda'a. Itoophiyaak.tiin garuu utuma isaan onlaayinii irra jiraniyyuu jijjiirama jechuudha. Yookaan hin dabalaa yookaan hin qannasaa jechuudha. Utuma isaan onlaayinii guyyaatti yeroo 5-6 oliyyuu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Hanga namaa fi kan guyyaa hoggaa bira qabnee ilaalu garaagarummaa qaba. Hundumtuu salphumatti sekendiitti jijjiirama jechuudha. Akka baankii miti baankiin torban tokkollee turuu danda'a. Guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 turuu danda'a jechuudha. Baankiin dhaabbatadha jechuun hin danda'ama. Akka Itoophiyaak.tiin garaagarummaa qaba jechuudha. Garaagarummaa qaba. Garaagarummaa isaanis Itoophiyaak.tiin guyyaadha guyyaatti yookaan sekendiitti jijjiirama. Baankiin garuu hin jijjiiramu jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birii 100 fi birii 86 fi saantiba 62 jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 51 fi saantiba 60 jechuudha. Kinichaanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 36 fi saantiba 40. Akkasuma Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 7 fi saantiba 57. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 25 fi saantiba 05. Ooman riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 85 fi saantiba 31. Kan ittaanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii birii 50 fi saantiba 81. Akkasuma Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 41 fi saantiba 28. Kan ittaanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii birii 49 fi saantiba 74. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 40 fi saantiba 40. Kan ittaanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii birii 600 fi birii
torbaa fi saantiba 34 jechuudha. Biriin Kuweet mootii biriiti jechaadha. Guyyaarraa birii 600 fi birii 7 galee jira jechuudha. Kan ittaanu baareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 94 fi saantiba 62. Kan ittaanu chaayinaadha. Chaayinaa yoowwaaniin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 26 fi saantiba 61. Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 63 fi saantiba 26. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 51 fi saantiba 65. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 98 fi saantiba 38. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 19 fi saantiba 66. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 76 fi saantiba 50. Kan ittaanu Swiss baankiidha. Swiss baankiin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 36 fi saantiba 29. Koroonaan tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 20 fi saantiba 31. Kan ittaanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 4 fi saantiba 35. Ijipshaan paawundiin tokko yookaan birii Ijiptii yookaan Gibxi tokko jechuudha birii 3 fi saantiba 92. Kan ittaanu Yemenii rihaalli tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78. Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 58 fi saantiba 44. Kan ittaanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 2 fi saantiba 07. Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo akkuma jedhee guyyaa irraa baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasumaan jechuudha. Akkuma jedhee birii biyya Beerutii yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birii Yemenii akka birii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birii Beerut yookaan Libneen jechaadha. Salphoo yookaan paawundii jedhama maqaan birii biyya sanii. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoo akka birii Yemenii akka birii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenya guyyaa irraa birii Yemen 0 saantiba 78 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birii Itoophiyaati gadi. Birii Paakistaan immoo 0 saantiba 66 jechuudha. Akkasuma jechuudha. Fakkeenya fudhadheeni biriin Beerut yookaan paawundiin biyya Beerut irraa akkanatti waan xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiraate doolaariin baay'eetu jira. Ani fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaadhee jira. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ani maqaa isaanii doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee jechaadha warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtanii duroota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenya guyyaa irraa karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtanii jechaadha. Birii 100 fi birii 86 fi saantiba 62 herreeggattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa kana waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo hergattan baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo hergattanii jechaadha. Guyyaa irraa warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha birii 100 fi
birii 51 fi saantiba 60 herreeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruutii yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Warroonni mana jirtan keessattuu Ameerikaa doolaadhaan herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.